Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuu Maraatti. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin akka bicha. Egaa har'a dhaggeeffattoota kan koo barnoota adda tahee fi baay'ee barbaachisaa ta'e ilma namaatiif yeroo ammaa kana jiruuf jireenya isaa ittiin jijjiirachaa jirudha. Egaa barnoota cimaa ta'edha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo namni hunduu bilbila isaatti fayyadamuudhaan, laaptooppii isaatti, kaameraa isaatti fayyadamuudhaan wantuma qabuun bilbila irraa kaasee hanga sadarkaa kaameraawwan gurguddaatti dandeettii isaatti fayyadamuudhaan yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa isaatti mana isaa taa'ee qarshii hojjechuu irratti argama. Egaa guyyaa har'aa kana isinitti agarsiisu wantoota sadii keessattuu yeroo ammaa kana kaffaltiidhaan jiruuf jireenya ilma namaa jijjiiraa jiranii fi namoonni karaa salphaa ta'een dandeettii isaaniitti fayyadamuudhaan kaffaltii ciccimoo isaaniif kaffalamuudhaan jiruuf jireenya isaanii ittiin jijjiirachaa jiran sadiidha kan isiniif qabadhee dhufes aappoota sadiidha wantoota sadii asinitti agarsiisa jechuudha. Kaffaltii asirraa argachuudhaan aappiiwwan kanneen irraa argachuudhaan mana isaanii taa'anii yeroo isaanii osoo hin gubin jechuudha. Sooshaal miidiyaa adda addaa irratti wanta ta'an irratti yeroo isaanii osoo hin gubin aappoota kanneen sadiin itti fayyadamuudhaan namoonni akkaataa ittiin kaffaltii argachuu danda'anii fi aappoonni kunniin immoo akkaataa ittiin kaffaluu danda'an hamma tokko isiniif ibsuudhaaf ni yaala. Egaa dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo kana kan qopheesse keessattuu namoota hanga ammaa sooshaal miidiyaa irraa qarshii tasumayyuu hin hojjetinii fi sooshaal miidiyaa irratti yookaan bilbila keessanitti fayyadamuudhaan kaameraa keessanitti laaptooppii keessanitti fayyadamuudhaan egaa mana keessan teessanii yeroo keessan qisaaseessuun alatti nama mindaa ofii keessanii ofiif uumuu danda'u ta'uu ni dandeessanii. Viidiyoo har'aa kana keessatti gabaabumatti kan ilaallu karaa ittiin qarshiiwwan gurguddoo ittiin argachuu dandeessan aappoota sadiidhaan wal isin barsiisa. Aappoota kanneen kanarraa akkamitti qarshii hojjechuu dandeenya kan jedhu viidiyoo gabaabduu kana keessatti isinitti agarsiisa. Ani muyeedha chaanala kan koo Soofuu Maraatti irraa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuun dagatinaadha. Mallattoo diimtuu kana tuquudhaan barreeffama diimaa kanarratti kilik gochuudhaan subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notificationii kana yookaan bilbila kana tuquudhaan ol irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo gallakkeessu akkasin dhaqqabuuf viidiyoo kana sekendii tokkoof like gochuun dagatinaadha. Mallattoo like kana tuqaadha. Ergasii immoo viidiyoon kun namoota baay'ee ni fayyadanitti tajaajila yoo ta'an namootaaf share gochuu hin irraanfatinaadha. Egaa dhaggeeffattoota koo YouTube chaanaalii kana keessatti barnoota teknooloojiidhaan wal qabate baay'ee isin barsiisee jira. Kanneen keessaa immoo viidiyoo keessa seenuudhaan dhaggeeffattoota kan koo barnoota teknooloojiidhaan wal qabate baay'ee ni argattu. Viidiyoowwan as keessatti argamu kanneen daawwachuudhaan irraa barachuu ni dandeessu. Barnoota teknooloojiidhaan wal qabate viidiyoowwan baay'ee hojjedhee jira. Isaan kanneen kanarraa barachuu ni dandeessu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa dhaggeeffattoota kan koo gara barnoota keenya kanarraatti yeroo deebinu egaa yeroo ammaa kana namoonni mana isaanii taa'anii wantuma qaban moobaayila ta'uu danda'a, kompiitara, laaptooppii isaaniitti, kaameraa isaaniitti fayyadamuudhaan akkaataa ittiin mana isaanii taa'anii yeroo isaanii sun qisaaseessin kaffaltii yookaan abbaa mindaa ittiin ta'uu danda'an wantoota sadiidha kan isinitti agarsiisu. Aappoota kanneen sadeenidha itti fayyadamuudhaan namoonni yeroo ammaa kana jiruuf jireenya isaanii jijjiiruu irratti argamu. So isinis guyyaa har'aa kana irraa kaaftanii saatii keessan osoo online irratti sooshaal miidiyaa adda addaa irratti yeroo keessan osoo qisaasessee wantoota kanneen sadeen itti fayyadamuudhaan qarshii hojjechuu ni dandeessanii jechuudha. Kuni sobaa miti qabatamaanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Inni jalqaba irratti argantan YouTubeidha. YouTube irraa dhaggeeffattoota kan koo yeroo ammaa kana YouTuberoonni baay'een qarshii hojjechuudhaan abbaa miiliyoonarootaa ta'uu danda'anii jiranii, miiliyoonaan qarshii horachuu danda'anii jiranii. Anis akkuma beektan YouTube kan koo Soofuu Maraatti irraa qarshii hojjechuu irratti argama. Isinis YouTube mataa keessanii banachuudhaan akkaataa ittiin qarshii hojjechuu dandeessan viidiyoowwan baay'ee isin barsiisee jira. Asumarra viidiyoo kan koo irra yeroo seentan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo asirraa dhuftanii yeroo chaanala kan koo keessa seentan pileelistii jala seentanii egaa dhaggeeffattoota kan koo barnoota YouTubeidhaan wal qabate yookaan barnoota YouTubeidhaan wal qabate guutumaan guutuutti YouTube banachuu akkaataa ittiin dandeessan seera isaa ulaagaa isaa kan jedhu barnoota YouTube argachuudhaaf viidiyoowwan 47 hojjedhee jira. Pileelistii kanarratti kilik erga gootanii booda viidiyoo baay'ee hojjedhee jira. Akkaataa YouTube ittiin banachuu dandeessan irraa kaasee hanga ittiin qarshiin karaa akkaawuntii buukii keessaniitiin yookaan akkaawuntii isin qabdan karaa akkaawuntii keessaniitti akkaataa ittiin galuu danda'utti hangasitti kan jiru isteeppii hundayyuu isin barsiisee jira. Asirra seenuudhaan barachuudhaan YouTube mataa keessanii barachuudhaan egaa seerootallee ulaagaallee asirra seenuudhaan egaa dhaggeeffattoota kan koo barachuu dandeessanii barnoota YouTube argachuuf jedhee viidiyoowwan 47 hojjedhee jira. YouTube banachuu irraa kaasee hanga qarshiin harka keessan ga'utti isteeppiiwwan jiran barnoota jiran hundayyuu asirratti isiniif hojjedhee jira. Daawwachuudhaan YouTube mataa keessanii barachuudhaan mana keessan teessanii yeroo keessan osoo hin gubin qarshii hojjechuu ni dandeessanii, abbaa mindaa ta'uu ni dandeessanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Namoonni baay'een miliyoonaan hojjetaa jiru. Ji'a tokko keessatti miliyoonaan kumaatamaan namoonni hojjetaa jiranii. So isinis yeroo keessan osoo hin gubin dhaggeeffattoota kan koo wanta kanatti fayyadamuu hin irraanfatinaadha jechuudha. Inni lammaffaa immoo TikTokiidha. TikTokii yeroo ammaa kana YouTube caalayyuu isa kafaluu fi isa namoonni miliyoonara ittiin tahaa jiranidha. TikTokiin addunyaa irratti kaffaltiidhaanis namoota baay'ee horachuudhaan illee sadarkaa
tokkoffaa irratti argama yeroo ammaa kana jechuudha. TikTok irratti akkaawuntii mataa keessanii banachuudhaan dhaggeeffattoota kan koo qarshii hojjechuu ni dandeessan. Mana keessan teessanii qarshii hojjechuu ni dandeessan. Hojiin isaallee baay'ee tokko salphaadha. Akkaataa hojjetanillee baay'ee tokko salphaadha. Garuu wanti guddaan dhaggeeffattoota kan koo gahumsa keessan ilaallata. Entertainmentii adda addaa qabaachuu dandeessan, nama barsiisuudhaan, baacoowwan adda addaatiin, ergaa adda addaa, diraamaa adda addaa namoota barsiisuudhaan illee ta'uu danda'a. Dandeettii mataa keessanii qabdan namni hundumtuu jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan TikTokii mataa keessanii banachuudhaan dhaggeeffattoota kan koo irraa fayyadamuu dandeessanii. Fakkeenyaaf kan koos filoowara nama 19,000 naannoo san qaba. So isinis bifa kanaan akkaawuntii mataa keessanii banachuudhaan TikTokii mataa keessanii banachuudhaan dandeettii qabdaniin namoota barsiisuudhaan wantoota adda addaa irratti dandeettii mataa keessaniitiin siyaasaadhaan dandeettii qabu jira, kan barnoota adda addaa barsiisuudhaan dandeettii qabu jira, entertainmentii adda addaa yookaan immoo baacoowwan adda addaa, sirba adda addaa, walaloo adda addaa walalleessuudhaan namoonni baay'een dandeettii qaban jiran waan ta'eef TikTokii mataa keessanii banachuudhaan illee har'arraa kaaftanii qarshii hojjechuu ni dandeessanii jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo salphumatti TikTokii akkaataatiin banachuu dandeessan YouTube chaanaalii kan koo irratti isin barsiisee jira. YouTube chaanaalii kan koo argachuudhaaf bakka search baarii kana irratti Soofumar App jettanii search gootan salphumatti argattanii ergasii immoo YouTube kan koo keessa seentanii videos kan jedhu kana keessa seenuudhaan akkaataa ittiin TikTokii banachuu dandeessanii fi TikTokii sirrii TikTokii maal akka fakkaatu video bal'aa isin barsiisee jira. Kanaaf YouTube chaanaalii kan koo irraa salphumatti argachuu dandeessan mana keessan teessanii TikTokii mataa keessanii banachuudhaan liivii irra seenuudhaan namoota wajjin tapha adda addaa taphachuudhaan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo egaa qarshii argachuu ni dandeessanii jechuudha. Karaan sadaffaa immoo dhaggeeffattoota kan koo weebsaayitiiwwan adda addaa banuudhaan namoonni barbaadan weebsaayitii akkaataa ittiin banachuu dandeessan. Namoonni barnoota kana wal qabate barbaadan koomantii jalatti yaada keessan naa kaa'aa. Weebsaayitiiwwan adda addaa fakkeenyaa fi mee isinitti argisiisuu dhaggeeffattoota kan koo bigbole.com irra himee haasofnu fakkeenyaa fi dhaggeeffattoota kan koo bigbole.com baay'een keessan ni beektan jedhee yaada. Egaa isarra yoo seentan weebsaayitii kanarra seenuudhaan dhaggeeffattoota kan koo akkaataa jarri ittiin hojjetanillee hamma tokko isinitti agarsiisuudhaaf yaalii nan taasisa. Weebsaayitii mataa keessanii uumachuudhaan onlaayinii irratti qarshii hojjechuu ni dandeessan. Mana keessan teessanii jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo weebsaayitii irratti barnoota adda addaa barsiisuudhaan ta'uu danda'a, barreeffamaan akkanumallee viidiyoodhaan illee gallachiisuun ni danda'ama. Kana qofaa miti dhaggeeffattoota kan koo weebsaayitii keessan irratti beeksisa adda addaa beeksisuudhaan fakkeenyaaf akkuma asirratti argaa jirtan uffannaadha. Biigdoolee irratti kan argattan uffannaa elektirooniksii wanta barbaadan asirraa ni argattanii jechuudha. Bittaa konkolaataatiin wal qabatee uffannaadhaan wal qabatee waa baay'ee argattanii asirra sadii kana tuquudhaan kaatagoriidhaan illee ilaaluu dandeessan. Laaptooppiin jira, kompiitarri jira, kan barbaadan wanta barbaadan asirratti ni beeksisu jechuudha. Weebsaayitii kana irratti beeksisuudhaan isaan koomishiin argatu jechuudha. Namoota amma fakkeenyaaf uffanni kun qarshii 1,000dha. Isaan asirratti ni beeksisu. Isaan immoo koomishiina namoota yookaan immoo warroota uffata kana gurguran wajjin wal qunnamsiisuudhaan qarshii kana erga gurguranii booda isaan irraa koomishiina ni argatu jechuudha. Wantoota kanneen weebsaayitii keessan irratti barreessuudhaan, diizaayinii illee gochuudhaan wanta baay'eetu jira. So kana weebsaayitiidhaan kan wal qabate asirraa isin koomishiina adda addaa argachuudhaan namootaaf beeksisuudhaan egaa dhaggeeffattoota kan koo qarshii mana keessan teessanii yeroo keessan osoo hin gubin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo weebsaayitoota kana qofaa miti, weebsaayitoota baay'eetu jira kanneen wantoota adda addaa irratti hojjetan, barreeffamaan ta'uu danda'a, walaloowwan adda addaatiin ta'uu danda'a. Yeroon ammaa yeroo teekinooloojiidha. So yeroo kana keessan osoo hin qisaasessin appoota kanneen sadiin keessattuu wantoota namni isinitti hime kanneen sadiin irratti kaffaltiiwwan guddaa kafaluudhaan namoonni biiliyoonara ta'anillee waan jiraniif asanas yeroo keessan osoo hin qisaasessin dandeettii qabdaniin wantoota kanneen itti fayyadamuudhaan qarshii mana keessan teessanii bilbila keessanii qofatti fayyadamuudhaan hojjechuu dandeessan. Laaptooppii, kaameraawwan adda addaatti fayyadamuu dandeessan. Dandeettii keessanii itti fayyadamuudhaan wanta beektan irraa wanta dandeettii qabdan irraa dhaggeeffattu kan koo qarshii hojjechuu ni dandeessanii, abbaa mindaa ta'uu ni dandeessan. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Egaa dhaggeeffattoota kan koo walumaa galatti barnoota kana wal qabate teekinooloojiidhaan wal qabate guutumaan guutuutti argachuudhaaf chaanala kan koo Soofumar App irra seentanii salphumatti daawwachuu ni dandeessanii. Barnoota kanneen wal qabate bal'inaan barsiisee waan jiruuf barachuu ni dandeessanii. Warroonni YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notification tuquudhaan ol gochuun hin irraanfatinaa. Viidiyoo kana like godhaa. Akkanumallee namootaaf share gochuudhaan namootaan gahuu ni dandeessanii. Barnoota teekinooloojiidhaan wal qabate kanneen argachuu barbaadan immoo chaanala kan koo keessa seenuudhaan viidiyoos kan jedhu kana keessa seenuun viidiyoowwan baay'ee isin darban kanneen daawwachuudhaan barnoota bal'aa irraa argachuu ni dandeessan. Guutumaan guutuutti yeroo keessan wantoota hin taane irratti qisaasessuu keessan irraa of eegdanii mindaa argachuu ni dandeessanii. Sooshaal miidiyaa qofatti fayyadamuudhaan bilbila keessaniin ta'uu danda'a wanta barbaadanii wantuma qabdanii dandeettii keessanii fayyadamtanii qarshii hojjechuu ni dandeessanii. Barnoota kanneen immoo barsiisee jira. YouTube chaanalii kan koo irraa argattanii barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa fayyadamtan akka itti fayyadamtan abdii qaba. Warroonni YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Mallattoo notification ol irra gochuun hin irraanfatinaa. Viidiyoo kana like share gochuun hin irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deemna. Horaa bulaa.